Asirra shamarran kan du'e ijoollee shamarran biyya Arabaatu du'aan jalaa bade. Ajjeefamanii ka'anii du'aan jalaa badee jechuudha. Akkasitti immoo jiraachuu mannaa miidiyaa dhiisee deemuu wayya. Kana immoo gochaan sin agarsiisa. Gochaan jechuudha. Silaa waan jettan nabdanu sheer godhaatii abbaa giddi isinii galeera. Keessattuu amma maatii maal jedhame waan nuti asirraa dubbannu kana maatii miidiyaa irraa arginaan mee obboleessa si dhufee abbaa giddi obboleessa si as jala jira obboleessi ammayyuu obboleessi maal jala jira beektu abbaa giddi yaa Oromoo yaa lammii koo yaa saba koo yaa foon koo reenfa siinuu barbaada ilaallee awwaallanna haati maraattee jirti jedhe reenfa barbaanna jedhanii maatiin. Ni beektu ijoolleen kiristaanaa parsantii sagaltamni biyya alaatti waan qabu fixa malee maatiin yoo nama gargaaru dhabe biyya alaatti qabaratan mirga jiraatti. Adaraa jedhaatti maatii. Adaraa Oromoo koo sagalee naa taati mucaa koo fayyaa baate du'aasii naa galcha dadhabdan immoo waan qabu guutuu gurgodhee galfadheetan harka kootiin qabbaradhaa jette ati. Kun immoo waan baratamee jiru. Kiristaana irratti jechuudha. Ijoolleen kiristaanaa yoo du'an biyya galanii qabbanamu. Mirga jiraati. Abadan kana nu gaafattee dhabdu'aati. Tasa wal biraa galla malee kana. Kanaaf sheer godhaa shamarran biyya mana madaamii jirtan as jalaa akkan deemu. Situ du'e wallaahi laazim. Situ du'e jira. Shamarran biyya Arabaa guutuu du'e. Shamarran biyya Arabaa guutuutu du'e guutuu reeffi jalaa dhossame malee mucaa kana qofaa miti. Hadda tokko jennee yoo calluma jennee jalaa afne bor lamatu du'a reeffi jalaa dhabama. Shamarran mana madaam jiran guutuun akka waan du'anii tallaalaa jira. Akka waan reeffi jalaa badetti abadan duutee jennaan galfanna malee reeffi badu ajjeesanii bineensatti kennu abadan. وانا كابو غرغد سعود عربيا ديما والله بالله والله ما فانان دوله كبدي كون هذا كوتي انتاول وانت اتدغي سجرا سعود عربيا دي اباغي دي بدا تكان من وللتي وقبدي نمان كدلولتي امدورا وادغي سيتا وانكن لك يا باغي ديغو انترسي ولا بركسي متي ilma arma naftanyaa hootee guddate ta'ee guddifachaa Oromoo gante taateen beeku malee intalli mana talabaatii mana jaazaatu deemtuyi duuteetti jedhamteen akkamitti amanna anayyuu cinqeera waa isi ijoollee mana madaamii guutuu cinqamaniiru maa kun ilma namaan cinquu jara keenya mucaan kana fakkaattu mucaan tobbeen duuteetti bakka dawwaltee hello intalli keessan duuteetti abbaagitti maatiidha hello intalli keessan itti mana talabaadhaa baasisu makiinaan fanaddee duuteetti birrisii isin ergaa buukii keessan ergaa jetti daffaar baalagee jettu gartanii ijoollee shamarran biyya Arabaa nama kudhan nama sin jala jiru guutuutti sheer godhadha. adagaate kama hospitaala deemti mintalli reeffi hospitaala jiraachuu qaba. Kana gabbaatii Saudi Arabiyaa Dubaay keessatti namni yoo du'e makiinaadhaan hospitaal tiraafiki poolisii namni calluma illee karaarraa fuudhee gatu. Poolisii fuudhee geessa. Shufeerii baangaalii sun immoo waan isin dhibu baangaalichi maal jedha? Ana mushaarif jedha ramammoo bakkee jira inni dhabne. Mucaan hin butamte baangaalicha bakkeedha akka waan birriidhaan bitanii duuteetti jedhanii itti maniitti fakkaate ijoollee. Shakkee hedduu keessa jiran. Inni maal jedhan baangaalichi? Mee xiqqoo dubbadhu mube. Baangaalichi ani hin beeku jechuu hin mara ergasii duuteetti jira amma immoo ani hin beeku jechuu eegale. Hidhamee hin jiru abbaa giddila. Saawudii keessatti makiinaan garagalee namni irratti du'ee hidhaan jiru bilbilli isaa banaadha. Siniin dawwalaa wal. Tan dawwalaan tokko wayi. Yoo dhiqaa dhatti hime. Naa obsaa dhiifama guddaa. Tan dawwalaa. شوفيري كنو
Edan irraa kaasuu didee busy jalaala akkamitti baangaalichi abbaa giddi makiinaan harkatti garagalee biyya arabaa keessatti makiinaan qophaa saayyuu duwwaa saayyuu yoo garagalee namichi koo yeroodhaaf hin to'atamaam maal balleesse jedhame eessa Itoophiyaattu dhiisaa biyya arabaa namni harkatti du'ee akkamitti baangaalichi bakkee keessa deemaa jira wanni kun diraamaadha shamarran bineensa isin nyaatutu yuu ka'ee jira bineensichi waan akkamiiti nama keenya moo warra kan biraati maali diraamaan kun jettanii amma bartanutti dhattee mana madaamii warri jirtan sodaa keessa miiccataa fuuldura keessan kaadhaati tuttuqaa akkaabii sheerii godhaa Mubarak maaltu jira? Bifoole mee ati maal aaraa Afrikaa qabdame mee dubbadhiifama sin hin gaafanne bakka kanatti namichi kun odoo dogongorruu ka isaa ta'uu baate odoo yookaa dogongorruu ka isaa ta'uu taate mootummaa yookaa biliseti isa gadhiifte mucattiin tana eessaa fuudhee eessaan akka deemuuf hin bayu inni karaa kamiinuu hin bahu waan ta'eef odoo battalasa dogongorruu ka isaa odoo ta'uu baate namichi hin bahu gad hin dhiisan kuni badhemaa feekimaa jechuun lakkoofsa bangaalii badhemaa eenyu godhan malee bangaaltichi qabamee isaayyuu miti silaa gad hin dhiisan karaa kamiinuu. Shabaka qabe ummatana sagaleen hin jiru. Shabaka qabe fakkaata taab godhaame taab sheer koppilingi godhaa. Taab godhaame taab godhaa shabaka. Kerro. Ummata kuma tokko saddeettama jira. wanni haaraan ati dhageesse jira bifoole wanni haaraan jira ijoollee kaleessaa wal barte sanaan wanni haaraan ni jira. Wallahi wanni haaromni gaba shortaati deemne gaafanne waraqaatti na ergite san waliin itti garsiise gaafadhe waan akkanaati jedheeni. Dhugaa sagaleen namaan jiru shabaka akka ta'e waan sarraan beeku malee sagaleen namaan jiru. Sagaleen ta'e nan dhageessiftu? Amma nageessisa sagaleen keessan amma ni jirtu. Ni jira bifoole. Mootummaan shortaan waa lama akka foormishii naannitti akka yookaan qajeelfamaatti waa lamarra nu keette. Network damoi nani nagama Ni daga masa before dubatu ni daga Ummanni ni daga yero toko ni jechita bar shabaka kayo te mare garwan ni daga amma wanni jiru
karoorri amma mootummaan jirtu ni dhageettaati. ni dhagamaasi. Inni dhaga'ama.